بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وبلين كينيا ورين سجلين تيني تنبرة جيسي أكما نتجمع نخنتي بغنو جمدن جمتشون تيني تون بكما جرتني تسناقا قبضنا ميو قتك سنندنو الحمد لله رب العالمين وبليس خينيا مرتقوتو شهادة قبته جرا إسلام ما خيس الدبي جرا دعوة سار ربين إساف حديثه أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بوليس خينيا جماعة أمنتا إسا أمنتا دلوتا أمنتا إسلام ما أمنتا حقا أمنتا دعاء أمنتا دعوة كل كيسن جرا سنتي بيجا بغا غمنه بغا غمدني سنين جچو بربانا غمچو گدن دغاما بغا غمنه بغا غمدن وليس كينك مستاسن جدان الحمد لله كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون دوغوري التوبه تجب ما قبلها جنة غمنه ان اللي بغمدي اسي اللي بغا غمدني الحمد لله غرا هندي اصلي فطره الله التي فطر الناس عليها اسي تدي جرا الحمد لله رب العالمين. قالتوما الفادا اسم كل نوغنا مروان كانك ابسويتيني ملكي كان رغون توكفا ور ميدياتي وننو دام اسنو يسوس انجديني مالي غرين كيسن كشهاده ابسيسن متمان كيسن والله العظيم اي بي تسن تغارا جيت تملكا جيت أولتني لفجلت تنما قطع أولتن الحمد لله بقى أمو إسلام ما ربي سنرة تنبوسيني نوتي يونا أجلة وري مرتقو تونغرا كينا ديبي اجتني جنا ما قلقلا هدرا قوتن انتهت القضيان تيسن يونا أجي قبلي براسو قد عمله نوتي نما كينا نما إسلامك غرا كيسن اتفدن الربط تنكم الله أكبر تفضل. الحمد لله بقى ربيني داندي جلقبت ربين نغان سيديبسه الحمد لله بقى غمدي بقى غمنه مالي في وانت توكو نمتي ملتا نمتي فكيفما اندو غونغورا نمني ارغدو غونغوري دروما قلبين كيسان بانه ميرا نمات الالچ نمات ياد نمات اديم سنمات كرارا نمكسه ملي اني كيسان بانه جديو اما بك كي جلقبات شادا جدي ديبي جدي الحمد لله بقى ربين سيديبسه الحمد لله ربي كلني هاغو ما هنا وجه والقبته دامسي غبابان ور ميدياتي فدامو بربان خدرا نبي كنيا عليه الصلاه والسلام حديث خيستك يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا اسلام ما ولر لافسا ولر تنجبيسنا ولمبقچيسنا والغمچيساجي نمني اروني والبقچيسون اراتا والبقچيسا gocha wal baqachiisa jecha wal baqachiisa akkaataan illee wal baqachiisa gaafii nama gaafatu fi deebisu keessatti illee arra keessaawu miidiyaan humna guddoo ta'ee jira waa hundaafuu jechaafis humna guddaa gochaafis humna guddaa akkaataaf illee humna guddaa kanaaf wanni isiniin jennu ulamaa'inis du'aatninis warri amantaa islaamaatiif xabaqaa taatan hundi jecha keessa eeggadhaa arrabni lafeen qabu malee lafee nama cabsaa gocha keessa eeggadhaa akkaataatti dubbatan namni waan dubbatu akkaataatti dubbatu yeroo dubbatu maaliif akka dubbatu waa hundaa adda baafatee dubbachuu qaba arraanni kun nabiin alayhi salaatu wassalaam bakka fagoo nama geessaa jaan baharraa dhiyan nama mucaachisa dhiharraa baan nama mucaachisa kanaaf islaamummaarraa dogoggoranii bahuun obboleessa keenya qofa irratti hin baane isa duraas seenaa keessatti seenaa dubbisaa laalaa hedduu dabre fakkeenyaaf Abdullah bin Abi Sarhi namni jaaniin gaafa Makkarraa Madiina godaanan cinquma Madiinaa keessa jirtu rakkoolee takka takkarraa amantaa gallakkisee Makka deebi'ee gaafa Nabii Rabbi alayhi salaatu wassalaam Makka cabsee fatii oguu dhaqu Usmaan ibn Affaan manguddummaa harma wajjinuu gadi obboleeyyanii manguddummaa harka qabatee fidee islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa tolee boodarra gaafa Usmaan khaliifaa rasuulaa ta'ee biyya bulchu Masri amiira Masrii ture. Abdullah bin Abi Sarhi sun jechu murtiguutoo fillee san kajeella lammaffaa seenaa takka takka isinii kaafna Ash'as ibn Qays jaanii namni tokko akka seenaa keessa jirutti gaafa nabiin alayhi salaatu wassalaam du'u
du'a nabii irratti namni hedduun islaamummaa irraa deebi'e. Inninis hireen sun dogoggorri sun isa mudatee waan isa wal fakkaatee wajjin wal qabatee islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a jee nama hedduu islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a? Yaani nabi bar rabbii miti ergamaan rabbiiti ilma namaati gaafa inni du'u jechuudha. Booda lola Khaalid ibn al-Walid keessatti islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa toltee fathii qabsaawaa islaamaa ta'ee fathiilee islaamaa hedduu keessatti hirmaati. Kanaafuu wanni isiniin jennu arrabuu obboleessi keenya murtii guutoo islaamummaan arra inni itti deebi'etu waan amma dura dalage hunda rabbiin sababa kanaan dhiiseef. Hadiisa keessa wanni jiru nabiin rabbi alayhi salaatu wasalaam islaamummaan waan achiin duraa hunda ni jiisiti jee wanni jiganii hafti. Wanni takka illee keessatti hin jirtu akka guyyaa haati isaa isa deessee deebi'ee jira. Obboleessi keenya rabbi sabaata haa kennuu fi isinillee sabaata rabbi isiniif haa kennu. Wanni isiniin jennu warra gammaddanii baga gammaddan warri rifattanilleen akkuma rifattan sanitti islaamummaan tatti deebi'anii malee tarraa deebi'anii miti isiniin jenna galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وبلين كينيا ورين سجلين تينيا تنبرة جيسة. أكمل نتيجمن نخنتي بعانو جمدن. جمدشون تينيا تون بكوما جرتني تسناقة قبضنا ميو قتك سندنو الحمد لله رب العالمين. وبليس خينيا مرتقوتو شهادة قبته جرا إسلام ما خيسد ديبي جرا دعو غرسا ربين إساف حديثو. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وليس خينيا جماعة أمنتا إساء أمنتا دلوتا أمنتا إسلام ما أمنتا حقا أمنتا دعاء أمنتا دعوة كل كيسنجر رسنتي بيجي بقى جمّني بقى جمّدني سنيجي بربانا. Gammachuu guddaan nu dhagahama baga gammanne baga gammaddan obboleessi keenya akkuma ustaasni jedhan alhamdulillah kulli bani aadan khataa wa khayru khattaa'ina at-tawwaabuuna dogoggore at-tawbatu tajubbu maa qablaha jenna gammanne innillee baga gammade isinillee baga gammaddanii alhamdulillah gara hundee asli fitratallahi allati fatara an-naasa alayha isitti deebi'ee jira alhamdulillah rabbil aalamiin jedha. Galatooma ulfaadhaa. Isin kulliinuu ganamarraa waan kana qabsooytanii milkii kanarra gahuun tokkoffaa warra miidiyaati wanni nu dhaamnu isinuu Yesuus hin jedhini malee gariin keessan ka shahaadaa qabsiisan matammaan keessan wallaahi dhaafin eebii teessan ta gaara geettu ta malkaa geettu awwaaltanii lafa jalatti ta namaa qotaa ooltan alhamdulillah baga ammoo islaamummaa rabbi isinirratti hin buusini nuti yoonaa achillee warri murtii guutoon gara keenya deebi'ee jettanii ganamaa galgala hadraa gootan intahatil qadiyyaan teessan yoona achi qabalee biraa soqadhaa malee nuti nama keenya nama islaama ka gara keessan itti fiddan hirribatti hin qabnu. Allahu akbar. Tafaddal. Alhamdulillah baga rabbiin daandii jalqabatti rabbiin nagaan si deebise. Alhamdulillah baga gammaddee baga gammanne maaliifi wanti tokko tokko namatti mul'ata namatti fakkeeffamaa indo gongora namni erga dogongore durumaa qalbiin keessaan baane miira namaattu ilaalcha namaattu yaada namaattu adeemsa namaattu kararraa namakse malee ani keessaan baane jedheeyyuu ammaa bakka kiyya jalqabaatti shaadaa jedhee deebi'ee jedhee alhamdulillah baga rabbiin si deebise alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u. Amma kana wajjin wal qabatee dhaamsi gabaabaan warra miidiyaatiif dhaamuu barbaannu. Kaduraa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti kije yassiruu walaa tu'assiruu bashiruu walaa tunafiruu islaamummaa walirra laaffisaa walirratti hin jabeessinaa waliin baqachiisinaa wal gammachiisaa je namni arra wanni wal baqachiisuun arraataa wal baqachiisa gochaa wal baqachiisa jechaa wal baqachiisa akkaataanillee wal baqachiisa gaafii nama gaafatuu fi deebii deebisu keessatti illee arraa keessaa'u miidiyaan humna guddoo ta'ee jira waa hundaafuu jechaafis humna guddaa gochaafis humna guddaa akkaataafillee humna guddaa. Kanaaf wanni isiniin jennu ulamaa'inis du'aatininis warri amantaa islaamaatiif xabaqaa taatan hundi jecha keessa deeggadhaa arrabni lafeen qabu malee lafee nama cabsaa
gocha keessan eeggadhaa akkaataatti dubbattan namni waan dubbatu akkaataatti dubbatu yeroo dubbatu maaliif akka dubbatu waa hundaa adda baafatee dubbachuu qaba. Arraanni kun nabiin alayhi salaatu wassalaam bakka fagoo nama geessaa jedhan baharraa dhihan nama mucaachisa dhiharraa baan nama mucaachisa. Kanaaf islaamummaarraa dogoggoranii bahuun obboleessa keenya qofa irratti hin baane isa duraas seenaa keessatti seenaa dubbisaa laalaa hedduu dabre. Fakkeenyaaf Abdullah bin Abi Sarhi namni jaaniin gaafa Makkarraa Madiina godaanan cinquma Madiinaa keessa jirtu rakkoolee takka takkarraa amantaa gallakkisee Makka deebi'ee gaafa Nabii Rabbi alayhi salaatu wassalaam Makka cabsee fatii ogguu dhaqu Usmaan ibn Affaan manguddummaa harma wajjinuu gadi obboleeyyanii manguddummaa harka qabatee fidee islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa tolee boodarra gaafa Usmaan khaliifaa rasuulaa ta'ee biyya bulchu Masri amiira Masrii ture Abdullah ibn Abi Sarhi sun jechuudha. Murtii guutuuf illee san kajeellaa lammaffaa seenaa takka takka isinii kaafnaa Ash'as ibn Qays jaanii namni tokko akka seenaa keessa jirutti gaafa Nabiin alayhi salaatu wassalaam du'a Nabii irratti namni hedduun islaamummaa irraa deebi'e. Inninis hireen sun dogoggorri sun isa mudatee waan isa wal fakkaatee wajjin wal qabatee islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a jee nama hedduu islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a jaanii nabi bar rabbii miti ergamaan rabbiiti ilma namaati gaafa inni du'u jechuudha. Booda lola Khalid ibn al-Walid keessatti islaam